guys akkana gootan akka gara kiyya jijjiirre gurbaa san qabee koo irrif balaan buut ani biiroo waraabanii gadhiisan. Fatiyee si kaayiroo jirtutu amma jara lammanirraa deeffadheetiin jirti. Waan gaggaarii waan jariin hojjete gama kiyya deeffadhe. isin lachuu wiki jettanii osin maraachitan inni lijuun hin dalaafsu akka hin fudhan. Yare anamaa akkasniifi. kan hin jedhu Koo gogee guys. nama illaa iyyaalaan wait for us to respond kan biqiltuu gogeera baqaan fudhatu Bayi deebii biqiltuu. Eessaan ba'a? Silkii akkana gaman akkanatti cufi walitti iskiriinii. Silkii sirraa arii qabdaa. Yoo iskiriinii cuftee peetarni hogguu bante booda tiktok keessa yoo deebite akkanumatti as deebite. itti deebita biqoo akka by the way ittis deebisa restart godhe Mataan bayi. mataan bahii geetaa wayi As jira Ay biiftuu. giiftuu rakkoo qabda dhugaa ati moo basmaa Mooniin akkanatti akka wannootti namartee akka dur qorcheen gizee biyya keenyaatti geessu. Ani osoon fidhe deebi'ee nama yaadadha beektanii osoon fidhe afaan nama arrabsee ka'ee waa as jala jiru yaadadha. Akkasin namartee kaatee Oromoo osoo simmoon hin baatu. biqoo maa inni Gogee hafe bilbilli kiyya. Miiseejji qorataattu guute guys. bilbileessii keessa jirtaati. Miiseenjeriin qorata. Ati beekaan jirtu biiftuu ati koo homaa beekaan jirtu. Baga wallaale. Akkana laaltee iyyuu beekuu qabdaati. Yaa sirri. kan keessaan qabu amma dabbii tokkoffaa achisi Intala fe'amee qatti bilbilee osoo atas jirtu. istaayila Yoomiin mootanii adabbii sadaffaa dhaattan. kan amma simmoonee yoo madabamtan irgi qaaraa nyaattee simmoonee irraa maal jechuudha maan waca barbaatamoo gidduu qabaasa walaloo Maalidha adabbiin keessan? adabbiin tokkoffaa achi jirtanii istaayilii suura duratti sana isa dur ka'an san Wallahi raadi. adabbiin lammaffaa Adabbii isii ilaallatu na adabbii duraa isaan gonkuma jijjiira okay kabraa. Dhaga'i. Adabbiin nama immoo lamaan keessan birrilibsii ammaa sana uffatanii mana keessa deddeemta fideemtaa yookaan humna qabnu jettanii boos. Hin jedhu. Adabbii sadaffaa immoo adabbii sadaffaa lamaan keessan miila tokkoon dhaabbattu daqiiqaa afurii harka keessan akkatti. Mooni ati dhaabbattaa daqiiqaa afurii fi miti daqiiqaa tokko miila tokkoon dandeettee dhaabbattaa. Inni dhaabbata. Hin dhaabbattu. Daqiiqaa tokko guutuu hin dhaabbattu ati osoo. Dhaabbadheen sinitti agarsiisa na adabaatii rakkoo. Yoomi kolfa kiyya hooda jibbite akkana galata. Miilaa miti jechuudha. Mataanis dhaabbadha qixaatii. Waan qorataa qofa keessa matiin qixaatii kan mataan dhaabbadhee isinitti mul'isa. Bakka amma ishee biiftu inni sadaffaa mataan dhaabbachuudha geetaa ho'i. Mataan akkamitti dhaabbattaa nama? Tokko isaan maali? Waan dheeressin jechuu kootii bara. Ka uffatan san si uffata. Yaadi mee mooni okay anamma silkee achi kaa'ee mataan sii dhaabadha kaan uffadhee roonii teessatti. Koi biqiltuun deebisa. Mataan dhaabbadhu. Bilbila kiyya achi kaa'ee dhaabbadha Oromoo dhaabadhu bichaadhaan jedha ani dhaabadha. Mooni an bilbila kiyya ishi ati eeyyamamtuudha. Bilbila kiyya achi kaa'ee mataan hin dhaabadhaan. Uffata kiyya si mul'isee jira kan uffadheeru kamisiidha. Laala akka gootu. Jalaal immoo homaa hin qabu. Ani bara uummata dhagayaa warri moonetti jala jirtanillee namni as jala jirtanillee kananis hin jedhaa jiru kan qixaatii isaa san keessa makamee fudhadhe irra kan mataan dhaabbadhe filadhaa jedhama. Gaayis amma immoo maal gootu beektu?
warri mana biqiltuu jirtan, warri mana faatii jirtan, warri mana Dr. Biiftuus jirtan, warri mana koo jirtan. Al takka koottaati. Profaayilii koo jala seenaati yuutuubii koo sabiskiraayib naa godha. Yuutuubii koo sabiskiraayib. Nama 700 wayitu jiras. 800 ta'uuf. Koottaati profaayilii koo jala seenaa yuutuubii koo sabiskiraayib naa godhaame. Dhugaa yeroo dhiyootti ani mooneet miti. Qorataa deemee bakka inni jiru waame. Dr. Biiftuu waame iddoo tokkotti. Sadan jara interview godhee yoo isin agarsiise. I'm coming soon. Sadin jettee barnoo interview nattaaf. Interview ati nama sadii nu gootu nattaaf. Si miti faa. Abshiroo mara koon hin jiru dhiisa Biiftuun eessa jirta? Dhaabadhu mataa bal'ee kanaa. Ati mataa kiyyaa miti luka kiyyaan geettu. Qorataa fi biqiltuun eessa jira? Saudi Arabiyaa fi tokko eessa jira? Walitti hin qabiini qorataan eessa jira? Eessi qorataan eessa jira? Saudii jira. Biqiltuun eessa jirti? Beeruuti jirti. Abshir dhiyootti nan dhufa. Amma dhiyootti nan dhufa. Dubaay kaa? Annan dhufa wal argina. Qorataan hin dhufa. Biqiltuunis hin dhufti. Iddoo tokkotti jechuun iddoo tokkotti. Biqiltuu maal gooti isaan lamaan jidduu jedhaa baran. Mooni ati immoo jara wal caalchaartaa bar. Ishee irratti lolli ka'aa jira. Namni jara lamaan qofaadha. Amma bar biqiltuun hiriyyaadha. Hojiitu walitti fide. Isheen immoo jaalallee isiiti kan fuuldura abbaa manaa isii ta'u. Ati jara kanniin lamaan qofa walitti fiduu qabda malee biqiltuu maaliif bakka isaan deeman mara faana deemu. Inshaallah booda ammoo yeroo isaan walitti heerumanillee faana dhaxxina fakkaataan sodaadhi kanayyuu. Lakkisanii miti barreeffaa fi tasgabbaa'e. Lolli ka'aa jiruyyuu balaan bu'aa jirtuyyuu hojii kee filattamu na filattaa ka jirtuyyuu bu'aan biqiltuun keessa jirtu. Mucayyoon kun immoo dhugaa qabdi. Hojii itti fide malee waan biraallee kan qabne haasaa. Kanammoo uummanni iddoo tokkotti akka isaan walitti dhufan barbaada waan ta'eef rakkoon hin jiru walii jarra. Inni guddaan nooru yuutuubii komoonii beeksisaa ofishaal jedhu deemaa sabiskiraayib godhaasi. Anumti sarpiraayisii isin godhu taanaan ammallee akka itti wal affeerruu fi eessatti akka wal affeerruu fi eenyu akka affeeru rakkoo hin jiru keessaan dubbanne. Garuu jara kana nan fide karaa yuutuubii kanaa irratti intarvii godhe. Yaada kiyya mooneeti. Ati yookaan biqiltuu fi qorataa qofa dhiyeessi. Yookaan qorataa fi biiftuu qofa dhiyeessi. Jara sadiin yoo dhiyeessite immoo taanuma caala jabaata lolli. Jara sadii osoo hin taane ati jara lamaan oolu. Haadhati gaafan biqiltuu fi qorataa iddoo tokkotti affeere. Intalli har'aarsaa jaalalaafan kaffalettee qaaraa shanyaatte mataan hin dhaabadha jedhu. Guyyaa sana shugguxiin itti abaafattumoo maal yaaddeetati? Inti taati maal yaaddeeti? Nama lama bicha nama sadii. Wallolan taanuma caala nama lama qofaadha namni hin godhu qabdu. Intaloo deebisaa. Amma dubbii walii galteeni dubbiin hicciitaan dhumti kana booda. Gamuma barbaade haa ta'u nan argadha intarvii nan godha. Beeksisa isaa immoo tiiktookii kana irratti hangalla. Basi ati jaree nyaattee ati ammoo kasaree nyaatte. Ani karee nyaadhee mireen hin nyaattamti bar halaala. Ati immoo kasaree nyaatte. Yaa Rabbi yaalla. Biqooni waluma dirgim gootee cuftee hibbantee deebi'ee hin dide na fakkaata. Doktoriin innaan biqoo jedhu garuu sitti hin dhaga'amu miti. Atillee wannoon jedhini ka gara tokko hin shelin yookaan lachuu sheli yookaan immoo itti dhiis lachuu. Ati maaliif dubbii jeeqaa? No, ani immoo asitti waan dhugaa tokko argaara ka. Osoo argu immoo hin cadhisu. Biqoo jechuun amma maal seete ani nana qolaammata. Doktoriyyee jedhu reeshiidhaan. Doktoriyyeen jedhin biifaa koo. Ishi bifa bakka doktorii immoo maaragan bifa ka. Maaragni immoo biraate gaarii. Ishi bifa. Amma nuti biqiltuu deebisuu barbaadna barnaataachu nama biroo jalaa qabuun barbaadnu nuuf kalchaa. Biqiltuu nuuf qabdi tamni itti fufuu qaba adabbiinis teenyee. Adabbii ima itti fufa garuu mooneeti. Ani osoo sin adamne hin bahu. Dhugaadha. Ani osoo sin adamne hin bahu. Ani barmaatii narratti qabsoo cimaa gaggeessuuf taasisaa beeku. Okay. Maamiliin koo taa'anii ilaalaa jiran amma isaanis tasnaanna'uu barbaadu, enjoy godhuu barbaadu waan ta'eef isaanii enjoy goosisa. Tolaala dubbiste. Jirtu. Taafisha.
Jirtaa? Biiftuu ragataa irra jirti. Biiftuu ragataan gargaaree Maafi tiiktookii irra ma jirtaa ofii? Ay. Jira fatii kokkam akkaawuntiin jijjiira. Okay, akkasii arguudha. Mooni Woyii faafii koo akkam naa jirtu? dansaadha akkam jirtu? Nagumaa jira galata rabbii. Jiraanillee isaa galata. Biiftuu jala nama hedduu argennaa ragataa irra jirti deemee gargaaree dhufe. Yee duuroo goddanyaa'e. Faafii. Yeduroodhaa si biratti illee. Biifti kun dura ol beena bara dur. Yeeneen yeduroo nabbarichi ko. Faafii tanaasaa guys. Biiftuun biifaan